jecha kana kan dubbate samiif lafa koome Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Fakkeenyaan gaafa barsiisu barattoota isaa barsiisa. Namoota baay'ee barsiisaa yuuti fakkeenya baay'eedha waan barsiisuuf guyyaa kanas fakkeenyaan ajandaa kana kaasee barattoota isaa abboota keenya barsiisa jechuudha. Namni mana ijaaru tokko jalqaba waan manni sun gaafatu qopheeffachuu qaba jedha. Namni mana tokko ijaaru waan manni sun gaafatu qopheeffachuu qaba. Itoo waan manni sun gaafatu hin qopheeffatin yoo mana sana eegalee xumuruu dadhabaa jedha. Xumuruu dadhabaa karaatti hambisaa jedha. Namoonni mana sana karaatti hafuusaa argan immoo itti geessuu jedha. Itti kolfuu jedha. Turgaamee keessatti hiikaa macaafa keessatti itti geessuu, itti kolfuu, tuffachuu jechuudha. Walumaa galatti gaafa walitti qabamee ilaalamu nama tuffatamaa ta'a jechuudha. Kanaaf namni tokko waan eegale sana xumuruuma qabaa jedha. Mootiin tokkos mootii tokko loluudhaaf gaafa qophaa'u loltootatti loltuu mootii loluuf deemaa jiru sana dhaqee mo'atee akka deebi'uuf meeshaa lolaa ta'u loltoota ta'u qopheeffate mootii loluudhaaf deemu sana moo'ee galuu qaba jedha. Dhaqee harka kennee gala taanaan dhaqee meeshaa sanatti kennee meeshaa mashee qabatee deemutti kennee loltoota isaatti kennee harka isaa qullaa deebi'a taanaan innis nama kolfaataa biyya kee jiraachuu hin danda'u. Lammata mootii jedhamuu hin danda'u jedha. Hin danda'u jedha. Jedhee garsiqee maal jedhaa gaafa dubbista ashaboon gaariidha jedha. Ashaboon gaariidha jedha. Yoomi nyaasa of keessaan balleessu ta'eef ashaboon gaariidha jedha. Dubbisaa macaafichu. Kanaafi kun maal nu hubachiisaa barattoota isaa gaafa addunyaatti bobbaasuuf jiru gooftaan keenya fakkeenya kanaan barsiisa jechuudha. Wangeela qabattan kana dhugaa qabattan kana haala mijataas ta'uu dhiisee wangeelli kun dhugaadha. Dhugaa isaatti immoo namni amanuu dhiisuu danda'u. Isin anasa abbaa dhugaa anasa dhugaa ta'e biraa barattan. Dhugummaa isaa barattanii fudhattanii kaatan. Garuu gaafa gara addunyaatti bobbaatan wangeela dhugaa kanaan kan morman hin baay'atu. Isin ijoollee dhugaatiin kan morman hin baay'atu. Anarraa waadaa fudhattanii ana wajjin waadaa seentanii wangeela dhugaa fudhattanii addunyaa dukkana ta'e kana ibsuudhaaf deemtanii qorumsa tokko sodaattanii rakkina biyya lafaa sodaattanii daandii irratti yoo hambistan nama kolfaataatu. Namoonni isin ilaalan anarraa barachuu keessan namoonni ilaalan barattoota koo ta'uu keessan namoonni beekan gaafa isin wangeela kana lafa keessanii dhugaa barta kana dhiiftanii lafatti karaatti hambistanii deebitanii biyya lafaatti deebitanii warri biyya lafaatii isin sila tuffatanii keessaa batan isinitti kolfu jedha. Warri isin sila hojjettoota Kiristoos jettanii maqaa koo waamamtanii biyya lafaa tuffatanii kiyyoo keessan dhiistanii isattiin qurxummii qabattan sana gattanii hojii garaa garaa dhiistanii dhuftanii isin kana booda qurxummii kan walitti qabdan itoo hin ta'in nama walitti qabdu sana isin hin jiru sana fudhattanii hiriyoota keessan isin biraa biyya lafaatti goran sana dhiistanii hordoftan kuni amma deebitanii wangeela dhugaa kana dhiistanii yeroo muraasaaf lallabdanii yeroo muraasaaf hojjettanii daandii irratti gattanii yoo deebitan isinitti kolfuu. Ilaa waan hin xumurreef nu biraa gooftaa keenya jiranii gara gooftaa isaanii deemanii amma immoo gooftaa isaaniis gananii wangeela gooftaa isaaniitti kennes gananii gara biyya lafaatti deebi'anii isiniin jedhu. Lammata qurxummii duraan qabattan sana qabachuuf illee hin dandeessan hin qaanoftu. Ilaa jiratti eegaltee karaatti hambiste sana jedhu. Dhiistaniitti waan taataniif dhiistanii keessaa batan waan taataniif isa dhiistanii keessaa batan sanatti yoo deebitan nama kolfaataa hiriyyaan keessan isinitti kolfaa addunyaan isinitti kolfiti sammuun keessan illee isinitti kolfa sammuun keessan illee isin waqqasaa. Kanaaf dhugaa qabattan kana akkuma namni mana ijaaruudhaaf gaafa qophaa'u meeshaaleen dhugaa qopheeffatu isinis
meeshaa hundumaa isinii kenne isin dhachiiseera. Meeshaa ittiin diina mootan, meeshaa hafuura qulqulluu isin dhachiiseera. Wangeela dhugaa isinitti kenneera. Akkatti qorumsa danda'an ofii qoramee isinitti agarsiiseera. Akkatti beelaan beelee isin agarsiiseera. Akkatti ari'ataman Gibsitti ari'atamee isin agarsiiseera. Akkatti reebaman reebamee isinitti agarsiiseera. Akkatti dhiiga dhangalaasan dhiiga dhangalaasee isinitti agarsiiseera. Kanaaf isin isa kana agartan meeshaa hundumaatti mana kana xumurtan meeshaatti wangeela kana amma dhumaatti lafa dukkanaa kanatti lallabdan ittiin ibsitan isiniif kenneera. Dhiistanii boodatti hin deebitanii. Yoo boodatti deebitan nama kolfaa taatu. Tokkoffaa dacheen isin keessa jirtan isinitti kolfitee hin qaanoftu. Hojii biraa hojjechuu hin dandeessanii. Waan biraa hojjechuu hin dandeessanii. Namni gooftaa isaa gane, namni wangeela bane, wangeela gane, wangeela isaa gane, gooftaa isaa gane, dhugaa gane, biratti hin amanamu. Namni waaqayyoon gane eessattuu nama namu. Namni dhugaa gane eessattuu nama namu. Hojii eessaattiyyuu, maatiif iyyuu, sammuu isaaf iyyuu, maamila isaaf iyyuu, waajjira eessaattiyyuu hin amanamu. Namni waaqayyoon gane, abbaa isaa gane, dhugaa gane, wangeela gane, boodatti deebi'ee eessumattuu hin amanamu. Isin qilleensa taatanii qilleensa tansaafaafidha. Qilleensarraa cite mukarraa cabe taatu. Kanaaf amma dhumaatti qabadhaa deema. Dukkana keessas wangeelli kun ifa. Aangoon isinii kenne kun ifa. Dhugaan qabatan ifa. Isin dukkanan baqattanii. Ifatu isin irra jira. Biyyi lafaa yoo isin beelessite isin beelan baqattanii wangeelli isin baattan kun biddeen jireenyaati. Biddeen foonis biddeen lubbuutis. Isin iyyuu warra beelaa hin nyaachiftu. Kanaaf karaa hundumaa guuttanii waan jettaniif karaa hundumaan guuttanii akka jiraattan boodatti hin deebina. Amma dhumaatti amma dhufaatii kootti jabaadha. Amma umuriin isiniif kenne biyya addunyaan jiraattan kanatti jabaadhaatti dhugaa qabadha. Dhugaan immoo dhugaan bilisa isin baasti kan jedhuti fakkeenya nama sanaan dubbataa jiru. Kanaaf egaa yeroo baay'ee dhugaa jechuun namoonni baay'een kan gooftaa keenya harkaa fudhatanii adaraa kana fudhatanii yeroodhaaf dogoggoranii dafanii deebi'an jiru. Fakkeenyaaf abbaa keenya hangafa lubootaa kan ta'e qulqulluu Phexros yeroo gooftaan keenya fannifame du'e sana an dhaqeen aasaa qabadhaa gara qurxummii kottan deeme jedhee deeme jechuudha. Gara Xibraadiyoos kan jedhamutti deeme. Wangeela Yohaannis Luqaas boqonnaa 6 gaafa dubbisamu boqonnaa 5 gaafa dubbistu Luqaas boqonnaa 5 Yohaannis boqonnaa 20 gaafa dubbisu deebi'e jechuudha. An dhaqeen aasaa koo qabadha qurxummii koo qabadhaa. Achitti gooftaan isa barbaacha duukaa gadi bu'e. Laphee irraa gane waan hin taaneef. Yeroo afitti dukkanaa'e gooftaan gadi duukaa bu'e ture lakkate immoo aangoo lubummaa kan inni na jaallattaa jedhee si'a sadii na jaallattaa jedhee hoolota koo jedhee si'a sadiitti hime achitti jechuudha. Kanaaf warri garee hafan immoo jiru. Warri wangeela fuudhanii wangeela gatanii biyya lafaatti galan jiru. Yeroo baay'ee kan dubbannu jechuudha. Namoonni baay'ee jiru. Bara durii lakkoofsaan haasofna. Deemaas jechuu dandeenya. Yihuudaa jechuu dandeenya. Bara durii. Bara ammaa kana hundumatu gane. Bara ammaa lakkoofsaan qabu. Bara ammaa kan waaqayyoon hin ganin mana qulqullummaatti fannoon irra jiru osoo waaqayyoon hin ganin jirte malee namoonni mana sana keessa jiran 100 keessaa 90 waaqayyoon gananii warra waaqayyoon nagadan dhugaa gananii warra dhugaa nagadan wangeela gananii warra wangeelaa nagadan daldaltoota dhugaa daldaltoota wangeelaa daldaltoota amantaatu jiru malee tokko nama amantaa namni dhugaa qabate jiru. Kanaaf boodatti deebi'uun immoo ganuun immoo abaaramuudha. Nama kolfaa taatu jedhu. Namoonni baay'een nama kolfaa ta'aniiru. Dhugaadha ammayyuu nama kolfaa ta'aniiru. Bara keenya kana keessayyuu. Bara duraas nama kolfaa ta'aniiru. Ammas nama kolfaa ta'aniiru. Abboonni keenya baay'een harmoonni keenya baay'een garuu dhugaa dubbachuuf Kiristoos Saamraan fa'a, Arseemaan fa'a, Phaawulos fa'a qofa miti, Phexros fa'a qofa miti, Yohaannis fa'a qofa miti. Harmoonni keenya illee Kiristiinaan fa'a, Gibsi Yoolaan. Harmoonni keenya baay'een shamarran baay'een waaqayyo faarsaa kaffalanii isa mana ijaaruu jammara kan amma dhumaatti ijaaranii finishingii isaa xumuranii waaqayyoon gaafa eebba mana isaaniitti waammatanii eebba mana isaa irratti waaqayyo isaaniif argame mootummaa isaatti isaan gashira waaqayyo. Eebba manaa gaafa jennu hojii itti kenname xumuratanii waaqayyo isaan eebbisee
mootummaa waaqatti galu jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf waan eegale tokko keessumaa akka mammaasaatti jira. Kiristaanni abdii kutatu kan jiru. Kiristaanni abdii kutatu kan jiru jira. Sirriidhaan kutatu. Abdii kan kutatu silumayyuu maqaa waaqayyoo waamamuu qabu. Waaqayyo abdii nu kutachiisuu hin qabu. Waaqayyo abdii nu kutachiisuu hin qabu. Kanaafuu immoo gara keenyatti gaafa deebisnu akka mana amantaa Ortodoksii Waloo Oromiyaa teessoon Magarsaa Barataa Phexrositti gaafa deebisnu gonkumaa yoomiyyuu abdii kutachuu hin qabu. Isa eegalle kana galmaan keenye eebba isaarratti waaqayyoo waamu gaafa eebba isaati. Gaafa xumura manichaa gaafa xumura karoora keenyaa kan waaqayyo dhufee irratti argame nu eebbisuu qaba. Galma geenye hin geenye immoo galma ga'uufoo beela'uu jira, dheebochuu jira, abdii dhabuu jira, wal loluu jira, walitti haaruu jira, wal amanuu adhabuu jira, yeroo dhabuu jira, dhukkubsachuu jira, hidhamuu jira, du'uun iyyuu jira. Namni 50 tokko hin du'u. Kaayyoo kana qabannee kan jirru nama 5 taanaan namni 5 guyyaa tokko hin du'u. Nama 5 kiyaa tokko afur danda'a. Namni 5 waggaatti hedduu illee waggaa 5tu jiraachuu. Amma dhumaatti isheen haftu kun immoo nama tokko bakka buufachaa deemtee nama 5 kana nama 50 500 nama 5,000 miliyoona 5 gochaa deemuu qabna jechuudha. Amma namatu du'a malee kaayyoon hin du'u, dhugaan hin du'u. Kanaaf dhugaa dubbachuu akkam qabanii jiru. Keessumaa biyya keessaallee baala qilxuu beektu daatan baala qilxuu yeroo bonaa gartaan taaranii in harcaa hundisaa. Yeroo gannaa qilxuu bona moo gannaa hin beekon taaddaleen na sirreessu bona ta'e bona fakkaata kan baalli qilxuu harca'u. Innaa in harcaa yeroo gannaa baalli isaa lallisee mira wal qixxaatee bokkaan roobaa jira, qilleensi jira, waan gaarii jira. Baalli isaa lallisee dhuma ta'a. Gaafa si aduun bagoruu kirshim dheeratun lafatti gannammaa yeroo bonaa qilxuu jala deemuu hin dandeessan. Hashaash jireenyi isaa hundi isaa miila nama jala jira jechuudha. Baalli inni gaaddisaaf uumame kun inni gaaddisa kennuuf uumame xilaa ta'uu uumame kun lalisee dhaabbachuuf uumame kun miila namaa jalatti gannamee nama turre hojjeta jechuudha. Inni biyya keenya keessaa egaa sodaan garaagaraa jiraatu, waan garaagaraa jiraatu, wantoota garaagaraa maqaan garaagaraatti mogga'ee dacheera qe'eetti, nikaan qe'eetti galee, nikaan lafanitti galee hin beennu. Garuu keessumaa namni lamaan sadan tokko biyya keessa jiru. Haa ta'u malee ijoolleen koo biyya ala jirtan kun, ijoolleen sameen Ameerikaa kaaba jirtan kuni dhugaa dubbachuuf an bara kana keessa isiniin waaqayyotu anaaf kennaa addaa na kennee jira. Ana qofa moomen Oromoo hundumaaf kennaa addaa kenne waaqayyo isiniin. Yeroo qabdu jechuuf nagarra hiriyoota keessan isin biraa. Dhugaa dubbachuuf. Isin jechuun minamman kun amma jejanii wal kuffisuu, jejanii mukarra wal kaa'uun kun dhugaa jiru dubbachuun immoo dhugaa. Dhugaan dhugaa dubbata waan ta'eef. Kanaaf amma kana taatanii sochii amma kana gootanii iyyama mana amantaa amma kana baastanii amma kana itu yeroon isin rakkisu, itu haalli jireenyaa isin rakkisu jabaattan amma jabaachuu qabdu ganaadha. Eegaltaniittu eegalleerra daandiitti hambisneennaan nama kolfaatan jechuudha. Karaa isin biraas meeqa jira nama isitti kolfuuf. Gamanaas nama meeqa jira kolfuuf. Kanaaf amma dhumaatti deemuudha. Akkuma qulqulluu Phaawulos ilma isaan jedhe. Dhimoota isa lammataa gaafa dubbistan maadha? Amma dhumaatti yeroodhas yeroo malees jedhini waa yeroo kee ba'eedha. Nama hundumaaf fakkeenya ta'e uffannaa kee, deemsa kee, lallaba kee, nyaachuu kee, dhuguu kee, jireenya kee hundumaa warra si ilaalaniif fakkeenya ta'edha. Fakkeenya ta'uudha. Maal taane mana isa ijaaraa jirru kana daandii irratti hambisuu dhiibne. Mana eegalle kana amma dhumaatti fuunee deemne eebba isaa irratti Kiristoos argamee kan eebbisu. Abeet. Eebba galma keenya, eebba kaayyoo keenya, eebba mul'ata keenya gaafa xumurru dhuma isaa irratti argamee Kiristoos irratti argame eebba isaa irratti Kiristoos akka argamu. Dhaloonni akka itti gammadu. Dhaloonni adoode kun. Dhaloonni abdii dhabe kun. Dhaloonni sodaan liqimse kun. Akka abdii argatu nuti ijoolleen Waaqayyo isa jammarre kana akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos abbaan hunda keenyaa abboota keenya barattootaan isa eegaltan daandiitti hambistanii deebitanii jiran nama kolfaa taatu nama dhaggeeffata. Hojii hafuuraa akka hojii biyya lafaa. Hojii biyya lafaa yoo dhiisteyyuu kan biraa hojjechuu dandeessaa rakkina qabu, abaarsa qabu. Hojiin Waaqayyoo garuu lafarratti daandiitti hambisteennaan
eegaltee karaatti hambistennaan waaqarrattis dukkana nama eeggata, alangaa biddaan nama eeggata, waaqayyoon ganuudha, tuffachuudha waan ta'eef. Kun galmaan nan ga'u jedhanii waaqayyoon ganuudha waan ta'eef waaqayyo isa galmaan nu ga'u kana gannee saba guddaa kana gannee qaanessinee boodatti deebinaan waaqa birattis adaba jira, lafa irrattis adaba jira, sammuu keenya keessattis adaba jira jechuudha. Dhaloota birattis. Kanaafuu immoo jabaanne eebba waaqayyo biraa akka argannu xumurri keenya akka bareeduuf saba guddaa kabajamaa kana kabajne inni abarus awwallaalus. Sabi guddaan kun abarus awwallaalus. Kun dubbii amantaati, dubbii siyaasaa miti, dubbii jireenyaati, dubbii mootummaa waaqayyooti, dubbii eenyummaati, dubbii mootummaa waaqayyootti galuuti, dubbii dukkana keessaa ba'uuti. Kanaaf amantaa keenya, aadaa keenya, duudhaa keenya, safuu keenya qabannee mana amantaa Ortodoksii Waloomoo Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa Phexros jennee bitattis mirgattis dongoriin isa jammarre kana amma dhumaatti ijaarree waan mana tokko barbaachisu ijaarree dhuma isaa irratti gaafa eebba isaatii Kiristoosin waamne akkan irratti argame nuuf eebbisuuf jireenyi keenya jireenya eebbaa akka ta'u isa eegalle kana amma dhumaatti